kabajamtootaa fi daawwattoota YouTube channel koo jalatti argamtan warreen maatiin haftatan galatoowwan isiniin jedha warreen haaraa dhuftan subscribe godha maalan isinitti agarsiisuu fedha warra fi bamana akkataatti biyya alaa yookaan diyaaspora ta'anii waliin jiraatan keessaan isinitti agarsiisuu fedha isatutti dabala akkas jedheen Habare duko kam jirtaati fayyaa keetti nagaadhamti baroo jirtaa jajjabaattaa lubbuu akkamii fayyaa keetti hojiin akkamii baroo jirtaati ciiseetti gaafne hojiin qabu mana taa'aran isin immoo hojii madaamiin beektu miti keessattuu warri diyaasporaa warri yaala jirtan kun gaariidha homaan jedhu kun jajjabaadha homaan jedhu kun hojiinis xiqqoonitti baay'atee maal jedhu jira bakka maal ta'e jenna inni immoo arraga jaza daddafi kottu bakka waan hundaayuu uffata miicca hundas miiccee algaa waan hundaas sirreesseen taasisee gaara kiraan manaas alana hin dabale jedhanii birrii madaamii kee gaafadhuutti birrii akka fiddee dhuftuu birrii yoo fideen ijaasuma yoo nufinii jennaan qaalittiin hoo jaazanaan kennin akka kamittiin birrii malee nufin fidin birrii malee Innu finaan jetta jaaza akka kamiin bu'inii naan jetta otoo birriin fuudhinii yoo qaalittiin na daawwatan ijaazaan ni isachuudha boqonnaa biyyaara galfachuun ni isachuudha yoo qaalittiin madaamiin kee birrisiin kennin jiraate waan tokko wanti duruuf tuufiin jiru boori ijoolleetti liqeeffadde kan fuudhuudhaan birrii shan illee borsaa keessaan qabu. Maali ati jaalala koyyuun qabdu jechuudha ati silumayyuu birriidha itti nattee na fuute malee jechuudha ati dhugumayyuu nan jaallanne bakka ittiin jechuun kan si jaalladheef illee jaalaluma dhugaan si jaalladhee si fuudhe malee birrii miti gaa birriin immoo jireenya namaa keessatti kan hundaa'edha yoo birrii qabaatte illee namni sosocho'ee waan nyaattus waan dhugus waan uffatus numtunuu kan sirrii ta'e waliin jiraachuu dandeenya birriin jiraateedha. Jechuun akkas ta'uu nan beekamaa alkaa jaazaa isa taanitti dhufuutti fidee dhufoo maali maal rakkoo qabeereettiin. Jechuun egaa borri yoo fiddee dhufte ta'e fidii kottu yoo sanan ta'an immoo akka kara kanan baane cufeera inni irratti isin immoo maal hojjette sitti fakkaatee dhiiftee jaalalleetti dawwaltee kara biraa baatetti inni immoo hin eega taa'ee isin dhufaan jirtu lafti dhee itti dawwale bilbila cufatteetti isin bilbila cufatteetti eessa baasaa gadee ka'ee mana madaamii isin hojjettu bira dhaqe ijaazaa baateetti injeertuu isaan ifaan baateetti ijaazaa jennaan osoon sila birrii fidii kottu jechuun dhiise atumti nagaannaa kottu jedhee raadhe silaa balaa kana hundan qabu silaa kana hunda maaltu rakkoo kana naanga jedhe quba nyaateedhaan kanaafuu ijoollee warri dheeraa jaqacaqneen ijoollee diyaasporaa akkasiin itti jirtu osoo guyyaa tokko dhaqxanii kan hojjettan taatanii isinuu malsi tokko ittiin xiixxanu isiniin jedha jechuun egaa hundaa miti garuu kan akkasitti dalgisus jijjiira namni gaggaariin jira shamarran keenya keessa isinis kan beekaa jallattan jirtu miti of sirreessaa isiniin jedha dhukkuba sammuu ofitti sin kaasina namatti sin kaasina jechuun barbaada. Yoo itti bohaartan koomentii godhaa.